عليكم ورحمة الله وبركاته. وري ايفوني دان يوتيوب الراكمت سكنتا وفن يتني نغافتن دور درسو سكنتا اسم بوسو قبدن سكنتا كان جيتين سكنتا يدو كان isa buuftan jechuudha. Safari seentanii yookaan app store seentanii isa buufattan. Erga isa buufattanii booda YouTube irra dhayxanii linkii fudhattan. Fakkeenyaaf amma sagantaa kana yoo buufachuu barbaade sagantaa kana jechuudha akkaataa itti buufadhu maal godha share bootaa jetti tana bakka share jettu akkasiin achi garagaltu faallaa share tana isii gubbaatti rukutee erga kana astee bootaa naftu raabit jedhu kana yookaan copy link afaan jedhu kana isa gubbaarratti gadi rukutu achi booda kana ni cufaa. Erga kana deebi'ee saganticha san banee bakka tana kuno bootaa gubbaa tanarratti gadi tuqee paste yookaan laski godha jechuudha kuno kana achiin booda go bakka jettu kana yoo tuqee asirratti naa banama yuutuubichi sun yoo inni naa baname dalaysiisuudhaaf gadi rukuta yoo an gadi rukutee akkuma nama dalaysiisu barbaadu gadi rukutaa maal naa fidire daawunloodii fi viidiyoo buusuu fi yookaan ammoo tinuyyuu linkii koppii godhinaan jedha waa sadii kana keessa akka duraatan fudhadha daawunlood kan jedhu san gubbaarratti yoo gadi rukute viidiyoon kiyya gadi naa bu'a. Erga kana as keessa argadha kun fooldarii kana keessa seenee viidiyoodhaan buuse badhee kana kun akkanatti argadha. Haala kanaan viidiyoo gadi buufachuu dandeenya. Erga kana gara galaariitti achi dabarfachuudhaaf ammoo maal godha irratti gadi rukuta ni dalaysiisa dura jechuudha. Yoo inni naa dalaguu jalqabe fakkeenyaaf akkatti yoo inni dalaguu jalqabe bakka tana qabxii sadii asii tana isii irratti gadi rukutee mushaarakaa yookaan share bakka jettu gadi rukuta jechuudha. Erga kana share jechuu irratti yoo gadi rukute haala kanaan naa dhufa maal godha hifz fil malaffaat afaan arabaatiin yoo ta'u save to gallery bootaa jedhu dhufa isa gubbaarratti gadi rukutuudhaan save godha jechuudha. Haala kanaan viidiyoo download godhadhee gadi buufadha. Karaa biraatiin ammoo karaan biraa viidiyoo buusuu hennu san gubbaa dhaynee bakka share jettu irratti yoo rukunnu linkiin nu baha linkii koppii goonee erga kana Google Chrome bakka jedhu dhaynee Google Chrome bannaa. Google Chrome bannee gubbaa sanirratti paste goona jechuudha. Kaan mareefu qabannee finne san achirratti paste goona. Yeroo paste goonu nu bana haala kanaan nu bana. Erga kana gubbaarratti rukutuudhaan maaltu nu dhufa https godhee qabxii lama kaahee hisbaarii lama kaahee m godhee qabxii takka godhee achi booda YouTube jedha. Qabxii fi waa'ee san jidduu kennee qabxii fi waa'ee san jidduu harka kenna yookaan mausii seenna kaahannee eega achi kaahanneen booda maal goona ss jecha achitti barreessina jechuudha. ss jecha achitti barreessine yuutuubii gubbaarratti seenuudhaaf okay. Erga kana isii gubbaarratti ss ka jedhu barreessina kun akkasitti bakka san kennee lakkoofsa ss jedhu yoo barreessine goo jennaan yoo nuti goo gubbaatti gadi rukunne maal nu godha bootaa nuti itti buufachuu irraa buufatu barbaannu gadi nuu fida jechuudha. Fakkeenyaaf ni eegna haala kanaan nuu dhufa kuno yoo inni akkanatti dhufee maal godhani eegaa haga inni badhee kanatti gadi naa bahutti kun load godhaa jira. Loadii godhee yoo inni geesseetiin hin jedhe erga kana kun akkanatti fida maal siigaa yookaan tansiiqa yookaan akkaataa ittiin buusuu barbaadu mp3 fedhee mp4 3gp fedhee ka fedhe irratti filadhee erga kana download jedhaan jechuudha. Download jedheeni haala kanaan gadi naa bu'a viidiyoon bu'ee jira amma kun ulaa haala kanaan itti fayyadama.
galatooma yeroo hedduu nagaafattanii anis viidiyoo kana wajji sadii hojjedhee